الشي دبريني tokkoffaa waan obboleessi kiyyaa Ustaaz Muhammad Sabah dubbate ulamaan tan haraamessiteedhaaf tan halaaleessiteedhaaf warri ta haraamessitu sun deeggaru ta halaaleessitu sanirratti gartee waa jechuu kan dandeenye warri ta halaaleessitus ta haraamessitu irratti waan takkallee akka jechuun isarraan eegamne. Inni lammaffaadha ammoo waan takka dubbatanii jiranii Ustaaz Muhammad Sabah dubbii namaa keessaa qabxii guurratan jaanii. Gartee waan mana tokko abbaa mana san jiru waan mana san keessa jiru irra beeka. Saahibul beet adrama fi beetiidha. So waan san inni itti aanu ammaasisi jimaa ulamaan taayoo haraamiyeeti. Waan kilaafa jiru taan halaali yoo itti waan kilaafni keessa jiruuf jecha wal jibbaa fi hiqdii fi mutakabbirummaa qalbii walii keessa naquudhaa fi ittiin gartee wal allaagatuun barbaachisaa miti. Yoo qaliilatal ilmi taate malee yoo nama gartee adabaa fi qaliilatal adab jaalila nama adabni guddisaan xiqqoo irraa hanquu qabu yoo taate malee namni waan irratti khilaafni jiru irratti nama qeequmsaaf takkaahoo namatti bu'uuf hin jarjaru. Inni itti aanu kan xumura golabbii Ustaaz Ahmad Husseenis tahee abbaan barbaadan hoggaanii fi isin waan takkarraa dubbattan komantii dubbisaatiin ture. Kaan Harargee dhamaatuu ja'a, kaan Harargee maarree ja'a, kaan dhalaan Harargee akkasii ja'a. Ammoo garaan keessan akkamitti akka dandahee kutaa takka arrabsamuun tuni isinitti caljatte annaaf hin galu. Garuu ani waan biyyaa miti an biyya bakka hin bu'u. Ani Islaam haa ta'u garuu Oromiyallee ammas dhalootaan Hararge. Ustaaz Ahmad dhalootaan Hararge akkasuma ta'u wajjin kutaan Wallaggaatis tuqamuu hayyeen jiru garaan an danda'u biyyattii. Arsiinis Jimmaas wanni hundi nuti Harargeenis akkasuma iddoo ani keessa arrabsamuun hayyeen jiru. Kabajaa fi jaalalaa fi ilmiidhaan beekumsa irratti tasgabbiinaa waliinaa sofnuun isiniin jaa warri aangoo mana kanaa qabdanii fi abbaan mana kanaa arraba deemuuf itti gaafatamtan. Arras boruus iftaanis itti gaafatamtan itti gabbaana. Inshallah galatooma tanumaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hafuura hamaa kana rukuteen jiran kamala kana keessatti deemu jiru. እሺ ናሞኒ ኮሜንቲን ታኔ በሬሲታኒ ብላ አለይክ ሞዲተራ ናማ ሶዶማ ቀባ ብሎክ ጎዳ በሌሳ መነራ ጋንደር ረብሰሙን ቀቡ ዱጋ ዱባቸው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዳባ akkahama qama garuu faayidaa isaarra miidhaa inni narra geessetu akka nama tokkootti akka ofiitti dubban miidhaa narra geesse. Ilkaan kiyya uumaa warqii qaba. Imaan narraa cabse gaafa cabse natti hin himne madooshaan dha'ee akkatti inni cabse hin beeku. Kama caccabee argee na dhukkubeen cabne hagar'aatti itti seenawaa takka. Yaada bakka ayyaadu waan ayyaadurraa waan tana dalagaa waan jedhe mirqaanarraa bakka tana bira geette abshir osoma inni abshirima isaatiin osoo deemu waa meeqa bira gahuu hanqadhe. Yan kana garuu akka kiyyatti ilma kiyyaaf wayita qama waan mucaa ijoollee tiyya jalaa dhoysa. Tokkitti yoo isiin jimaa bakka hin qamahu isiin na jalaa fuute takka yoo haati manaa fuute malee takkaa itti dhiifne ijoollee takkaan argisiifne. Waan wanni ati ilmaan jibbitu ka ilmi akka itti fayyadamu hin jibbitu maaliidha? Ani waliigalatti meeta hukmii kitaabaatu haa teennu faayidaan jimaa dhiibbaa guddaa qabaa sammuu namaarratti dhiibbaa fidaa inumaa waan dhugan mara keessa jimaan baay'ee ulfaataadhaa jedha waan nama sammuu nama jijjiiru keessa. Wanni biraa sammuu wayita dhuyde wayita itti fayyadamte si jijjiira. Jimaan mi'eeffattee yoo dhabdellee sammuun tee nagaan argattu. Ganama haraaraa jedha. Galgala mirqaana jedha. Yoom nagayaan waliin wayitiin jiraannu hoo wayita tam. Wayitiin nu guutuutti haasoyne akka gaarii waliin haasoyne. Warri garuu namni faallaa kiyya kanaa namni faayidaallee irra himuu danda'a. Yookaan dhiigaa fi maalii jedha. Ammoo dhiibbaa isaatu irra hedduu guddaan akka kiyyatti. Ufii qame wallahi umrii kana osoo qama ufite nashiida adda addaallee qopheessa
waan inni banurraa nama waan wayta jimaa wayta qama'u sammuu tiyyatana waan inni fidu nazmii duraan hin qabne waan an hin qabne akka kompiitaraatti na duuba fida wanni sun ammoo jijjiirama wahiinatti fakkaata yoo isa dhabe sumuuna takka wanni an jedhu tun takkalleen hin dhuftu ofirraa ta'a waan kana jijjiirama na sammuutu fida fakkiirra namni yoo dhugee machaaye haasawan jirre haasawa waan yaadaa qabu haasawa tokko jimaa yoo qama'anii waliin ta'an mistirii hedduu wal dhuyfatuun hin ulfaata wanni kun maal akka kiyyatti ilaaleeti kanaafuu ani waan ilmaan jibbitu waan nama gaariin jibbitu an eega dhiisirraa yoo laale umrii kiyya kanatti eeguma wanni marti babbaddee ilkaan suumtee arrabni akka fedhi haasa'uu didee na harkaa gayyaa'uu jammare dhiise kanaan waliin eebanne baga dhiiftani ka jedhu malee maa jimaa dhiifte kanaan jedhu tokkon dhabe magaalaa keessa deemee dubbisa laalee haasa'isi abooshee ka baguma dhiifta yaaboo baguma jimaa san biraa deebitee jedhanamu waan kanaaf miidhaan isaa baay'ee guddaa achi bira baay'een dabru baay'ee wallahi sirrii miti inumaa yaadamu wanni akkasii maaliifi nama jenne kan qama'u nama jenne gandoomaan hin qama'u gosoomaan jimaa namni hin fuune namni waan itti fayyadama dhugaa kun haala jiru haala kaleessa jiru namni ammoo wal keessa jira dhalooma jimmarraa qabna harargeerraa qabna biyya mararraa wallorraa qabna namni nama waanni dubbataa jiru waan lafaatiimi waan namaati haalli akkanaa maal fide waan akkanaa kan ammoo namni gamaa gamana harkisu bareedaa miti fakkiirra jimaan harargee jiraa jedhan eessa bakka inni hin jirre mee ganda hin jirre bakka inni qabu jimaan dhokatee bara jimaan waan hamaadha Ayirooppaa mara seenaan jiru dhokatee Suudii mara seenaan jiru maaltu olii bakka kana bakka hin qabu ganda hin qabu namni waan tokkotti hin jiraata ammoo inni rabbiin kalaqe bakka tokkotti hin baha bakka tokkotti hin bahu waan mukaatiimi wanni nu dubbannu waan namaati waan nama fayyaduu fi waan nama hin fayyadne faayidaa qaba moo faayidaa hin qabu achirratti osoo rarraane qaarii takka ammoo waa barreessuun nama waan hamtuu dubbatu afaan isaan qabanii afaan ofii qabatan jette hambiti afaan isaa qabu waan hin dhaqqabneef afaan ofii qabatan namni waan tola namaa yaanne nuti wanni yaannu maaliin nama fayyada maaltu nama fayyada maaltu nama dhiisaadha kanaafuu ani jimaan baay'ee sammuu namaarratti ustaada daqiiqaan kasan illee dhume eega jettamee akka nullee si yaadatuuf sila dhaloon nama waa yaadatu yoo dandeessanii nazmi jetta yoo isin mijaa'ee fi daqiiqa mata kallee sila tunu eebbisne jechumaa fi ayyee bismillahirrahmanirrahim يا ربي نمن تفني يا أرجع نمن فني نقرزيزي أسمع بيه نفني نسيدني نقرزيزي أسمع بيه نفني يا ربي حيو يا كيوم كويتو زوالا كمني يا أوسات نفستا أنو يهود تيددبني ددفينو في نسي أسودين كان كيهم بني نسيدني نقرزيزي أسمع بيه نفني يا ربي كجراچسو فجسو لين سندمني زمان هدو مرتي يهودات دلغني ننجسي نسو قرآن كتني مرتي فني نسر ديني نقرزيزي أسما بينو فني يا ربي قدرما كتني انكرا قلسي تزمنا ميمرو تنانو قدي موتما غر مؤمنا نورن كاي لمو وري موتما حقن قناني نسيتني نقرزيزي أسمع بينو فني يا ربي لك النعيمة أنا قلبي نقمتشيسو أكوان بنا سوداني نوكني سيدوكو أمسو أكبينو فانو توكيس فديتي ملينو تويني نسيتني نقرزيزي أسمع بينو فني وبالله التوفيق جرانا مقبوطة الله أكبر الله akkana kuno arraboota isin maamila keenya mana keenyatti eddoo guddaa fi eddoo VIP sun tane VVIP jirtanii TikTok keessan illee kuma dhibban galchine yeroo biraan taate kuno Sheikh Ahmad Wadaan galanii homa rabbitu garte umrii keessan dheeressee ijaarraa tokko keessa waliin fide jabaadhaa rabbi umrii keessan haa dheeressu rabbi sinirra haa jaallatu nurraan fagaatan akkanumatti